Inni lammataa wanni isinitti amma dubbachuudhaaf barbaadu saba Waaqayyoo kaayyoon abdii dhugaa yookaan hope of truth ministiriin kuni kaayyoon isaa maali? Maal hojjeta? Isan isinitti himuudhaaf barbaada. Afaan faranjiitiin hope of truthidha. Afaan oromootiin gaafa laalu garuu abdii dhugaati. Kan jecha kana sirriitti macaafni qulqulluunis kan hubbata waan ta'e. Kanaaf maaliif kaayyoo abdii dhugaa yookaan hope of truth ministry kana establish gootan jettanii gaafa yaadan asirratti wanni deebi'u tokko maaliif gooftaan lafa kanarra nu kaa'e? Maaliif gooftaan jireenya keenya erga fayyisee lafa kanarra nu turse? Nyaatuma duwwaa nyaannee waanuma amma ta'u ta'ee rakkina adda addaa arginu hundumayyuu rakkina haasofnee waan addunyaa kanarratti arginu waan waldaa keessatti arginu hir'ina isaa ta'u gaarii haasofnee darbuudha moo akka waa hojjennu Waaqayyo lafa kanarra nu kaa'e jennee Waaqa yeroo kadhannu maatii koo wajjin yeroo Waaqatti Waaqayyo maali karoorratti nu qabu lafa kanarratti maal hojjenna? Maal jireenya keenya irratti lafa kanarratti jireenya namaa irratti wanni xiqqoollee ta'u dabaluu dandeenyu maali? Galata keetii wanni ta'u maali gaafa jennee Waaqa kadhannu Waaqayyoon ministirii hope of truth yookaan abdii dhugaa kana dhaabnee establish goonee wangeela namoota akka geessinu warra wangeela geessaa jiranitti makamnee immoo isaan kan akka jajjabeessinu Waaqayyo waan nu kenna. Kanaaf kaayyoon ministirii yookaan abdii dhugaa kun kaayyoon isaa waan lamarratti hundaa'eeti. Tokkoffaan karooruma Waaqayyoon macaafa qulqulluu keessatti akka wangeela lallabnu nu kaa'e kan hojiirra oolchudha. Macaafni qulqulluun macaafa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 haga 20 gaafa laaltan maal jedha? Iyesuus immoo gara isaanitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu. Erga Maatiyos erga waan hunda rikoordi godhe erga waa hunda Waaqayyoon isatti dubbatee barreessee booda gara dhumaatti Waaqayyoon ilmoon namaa maal akka gochuun irra jiraatu. Ijoollee Waaqayyoo maal akka gochuun isaan irra jiraatu kan ittiin dubbatedha saba Waaqayyoo. Kanaaf maal godhaa jedhe? Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutiin isaan cuubuudhaan saba koo barattoota koo godhaa jedheen jedha dubbii Waaqayyoo dubbatu. Lakkoofsi 20 wanni isin ani abboomu wanni akka isin hojjettan ani barbaadu kana dhaqaa barsiisaa. Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu isa waaqa tokkoon dhaqaatii cuubuudhaan barsiisuudhaan hojii kana hojjedha. Gooftaan keenya bakka tokko ture akkuma beennu lafa murtaa zoonii murtaa irra ture naannoo Israa'el yeroo san qaaman fiizikaalii jechuu kooti. Hafuuraan bakka hunda jiranii waaqa waan ta'e waaqa qulqulluudha nama qulqulluus ture inni garuu deemaa gaafa jedhu bakka inni hin geenye akka deemnu kan yaadni kun jiru. Warri baratan turan wangeela kana lallabanii nutti dabarsanii jiru nama hojii kana akka hojjennu Waaqayyoon ergaa kana kaa'a. Maaliif? Hundeen isaa maali? Otoriitii yookaan aangoo waaqa irratti hundoofnee gaarummaa waaqaa yookaan immoo mirmadummaa waaqa irratti dhaabannee hojii waaqaa akka hojjennu Waaqayyoon kan barbaadu. Kanaaf warra hojii kana hojjetanitti dabalamnee ajaja Waaqayyoon kenne kana komaandimentii isa guddaa Waaqayyoon kenne kana hojiirra oolchuudhaaf wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kana babal'isuu warra babal'isanitti makamnee gumaacha taanee isaanitti dabalamnee wangeela kana babal'isuudha. Bakka ofii geenyu nama tokko haa ta'u biyya haa ta'u fellowship adda addaa haa ta'u achi keessa dhaqnee wangeelli gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kun akka babal'atu taasisuudha. Kaayyoon hope of truth ministiriin abdii dhugaa kun hojiin isaa kanaa jechuudha saba Waaqayyoo. Kana hojjenna Waaqayyoon kanaaf akka kana hojjennuuf waan kanatti jireenya keenyatti karaa keenyatti kan fide. Kanaaf Waaqayyoon waaqa ta'e utuu jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gad of deebisee macaafa Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 9-11 ilaala. Waaqayyoon hunda caalaa immoo isa asii ol qaqqabe, isa ol kakaase, isa kabajee jedha. Maaliif? Fannoo irratti nu fannifame. Cubbuu keenyaaf duun isaa dhiiga gannaquun isaa fayyina nuuf ta'e. Ulfinni isaa haa ta'u. Kanaaf nuyi maal goona? Wangeela karaa dhiiga gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nutti kenname kana babal'ifna. Bakka hin geenye saba keenya keessattuu bakka adda addaa jiru kana keessatti
Afaan kana Waaqayyoon akka Gooftaa Yesuus Kiristoos amannu nu gochuunsaa waan dingataa miti. Karoora Waaqayyooti waan ta'e. Kanaaf afaan Oromootiin afaan dandeenyu hundumaanuu bakka wangeelli kun hin geenye saba keenyatti wangeela kana dubbachuun baay'ee hojii keenya isa jalqabaati. Ulfinni Waaqaaf. Kanaaf hundeen isaa tokko asirratti hundaa'a. Ulfinni Waaqayyootaaf kana hojjennaa jechuudha. Kanaaf namoonni kana hojjetan, namoonni yaada akkasii qabdan nutti makamtanii yaada Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, ajaja Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, Great Commission Waaqayyoon commandmentii keenya kan akka hojiirra wajjin oolchinu waamicha isinii gochuun barbaada. Inni gara biraa inni lammataa ministiriin abdii dhugaa maal hojjetti yoo jennu inni lammataa waldaa amma exist gootu keessatti, waldaa amma jirtu keessatti bakka waldoonni hin geenye ga'uudhaan yookaan immoo haala waldaan amma qabdu keessatti waldoota kana jajjabeessuudha, waldaa gargaaruudha, wajjin dhaabachuudha, waa waldaan hin hojjenne hojjechuudha. Waldaa biraa dhaabuu miti, onlaayinii waldaa dhaabuu miti, waa waldaan hojjettu irra deebinee hojjechuu miti, hojii isaanii overraayitii gochuu miti. Bakka waldaan hin geenye waldaa wajjin taanee waldaa maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessattuu kabajaaf ulfina isaatti dhaabatte keessatti jechuudha. Akkamitti goona? Waan tokko tokko isinitti haa dubbadhu. Barumsa saawundi ta'e barsiisuudhaan. Barumsa saawundi ta'e. Barumsa saawundi ta'e jechuun maal jechuudha? Bara kana barumsi puulpiitii waldaa kiristaanarraa baay'ee gadi bu'eera. Bakka hundallee yoo ta'u baate lakkoofsi xiqqaasaa akkaataa hin taane achirraa bu'eera. Hin hafe jechuu miti. Konteentii hin qabu yookaan immoo qabiyyee hin qabu. Akkaataa wangeelli Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallamamu kun silaa qabiyyee guutuu akkaataadhuma kaamiin ta'utu irra jiraata. Macaafni qulqulluun maal jedha? Macaafa Tiitoo boqonnaa 2:1. Ati garuu wanta barsiisa sirrii sana wajjin wal fudhatu dubbadhu jedha. Barsiisa sirrii yookaan saawundi waan jedhamu kana jechuudha. Maaliif kun barbaachisa? Saawundi jechuun maal jechuudha? Barumsa fayyina qabu, barumsa qajeelloo qabu, barumsa daban qabu, barumsa ilmoo namaatiif barbaachisu, qabiyyee guutuu kan qabu jechuudha. Bara kana barumsi kennamu hundi isaa akkuma isin beektan bakka hundallee yoo ta'u baate waldaa baay'een, obboleeyyan baay'een, lafa ministirii baay'ee lafa kanarratti hojii babbareedaa saawundi barumsa saawundi barsiisan akka jiraatan baay'een isaanii akka jiraatan beeka. Waaqayyoon isaan haa eebbisu malee. Garuu immoo barumsa saawundi hin taane kana barumsa isa qajeelloo hin qabne kana waldaa fi fellowshipii kiristaanaa keessatti barsiifama isaa kana akka bakkatti deebi'u gumaacha dandeenyu godhuu keenya. Maaliif barbaachisa kun? Barumsi fayyina guutuu qabu kun saawundi ta'e kun waldaa kiristaanaaf saba Waaqayyoo baay'ee barbaachisa. Isa malee waldaan dhaabachuu hin dandeessu. Kiristaanonni dhaabachuu hin dandeenyu. Isatu waldaa keessaa bayamu. Isatu karaa adda addaatiin gadi haalli isaa gabbubu'e. Fakkeenya macaafa Tiitoo boqonnaa 1:9 maal jedhaa? Barsiisa sirrii sanaan gorsuu jedha. Barsiisa sirrii saniin gorsi Tiitoodhaan. Nama Waaqaa kanaan Tiitoodhaan yeroo dubbatu dubbii Waaqaa maal jedha? Barsiisa sirrii saniin saawundi barumsa ta'e kanaan maal godhi? Gorsi. Maaliin gorfamnaa saba Waaqayyoo? Dubbii Waaqaa yoo ta'e malee. Yeroo baay'ee amma waa hundumtuu deemee maal ta'eera? Waaqayyoon kana sii godha. Waaqayyoon boru kana sii ta'a. Waaqayyoon nama kana sii godha irratti hafeera barumsi kiristinnaa. Waaqayyoon waan baay'ee godha. Garuu isa caalaa Waaqayyoon jireenya kan ittiin utubu, kan ittiin dhaabu, kan ittiin jabeessu saawundi barumsi ta'e kuni waldaa keessatti fellowshipii kiristinnaa keessatti akka deebi'u hojii hojjannaa jechuudha. Kuni baay'ee barbaachisaa. Amma namoonni maaliin akka gorfamu mataan isaanii hin beekan. Asumaan isinitti himuudhaaf namoonni gorsa dubbii Waaqaatti irratti hundaa'e barbaadan, kaawunsiliingii adda addaa barbaadan yoo jiraattan. Bakka barbaadan yoo jiraattan sooshaal miidiyaa keenya giddugaleessa godhannee wanna isinitti dubbannu kana namni dhaggeeffatan gorsa adda addaa warri barbaadan kominikeet nu gochuu dandeessu. Waan Waaqayyoon nu barsiise, waan Waaqayyoon akka isinitti dubbannu jireenya keessan, jireenya mereejii keessanii ta'uu danda'a, waa'ee ijoollee keessanii ta'uu danda'a, waa'ee waldaa keessanii ta'uu danda'a, konfiliiktii adda addaa qabdan ta'uu danda'a. Gorsa warri barbaadan tola Waaqayyoon nu kenna, tola wangeela Gooftarraa fudhanneen tola Waaqayyoon jireenya keef kenne kana walitti dubbatu. Isin gorsina, karaa irratti isin deebifna. Nuti godha miti kana Waaqayyootu godha. Kanaaf kominikeet nu gochuu dandeessu. Fakkeenya gorsi eessaa dhufam namoonni bara kana namaan gorfamuu baay'ee rakkatu. Ilmoo namaatiif gorsi baay'ee barbaachisaa. Gorsi dubbii Waaqaatti irratti hundaa'a. Amma namoonni baay'een jireenyi isaanii, qarshiin isaanii, humni isaanii, bari isaanii saayikaatiristii adda addaa biraatti deemanii dhumaa jira. Kiristaana dabalee jechuu kooti. Inni barbaachisaa ta'uu danda'a. Garuu hunda caalaa barbaachisaa kan ta'e kiristaanaaf
keessattuu nama waaqa beekuuf gorsa dubbii waaqaa isa barbaachisa akkuma saawundi kan ta'e kan. Kanaaf kana dhabuudha. Amma rakkoon jiru gara lamaan namni gorsa kennus hin jiru yookaan immoo baay'inaan hin jiru yookaan namni gorsa fudhatus baay'inaan hin jiru. Gorsa kennuuf fudhachuudhaan waan lama fakkeenyaaf hin barbaachisa. Namni gorsa dhaga'uudhaan maal barbaada? Namni gorsa kennu kuni beekumsa gahaa dubbii waaqaa beekuusaa amanuu qaba. Namni kun dhaqee gorsa weerraa fudhachuudhaaf dubbii waaqaa beekaa na gorsuu danda'a jedhee yaada. Kuni jiraachuu qaba. Lammata waan ani itti himu kana gorsan irraa dhaggeeffadhu kana waa'ee maatii kootii, waa'ee jireenya kootii, waa'ee tajaajila kootii iccata kana naa eegamu nama biraatti dabarsee kenna. Kunis dubbii guddaa bara kana waanuma namarraa dhageenye ittiin kadhannaa jechuudhaan yaada waan namni dhoksaan nutti hime dhoksaan ittiin gargaarru namatti daddabarsine. Yaadattoota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota lamaan bara waggaa 3 ol barsiise keessaa tokko ani isa dabarsee kennudha. Mistira isaa akkamitti akka eege beektu warra kaaniif himne. Eenyutu nu keessaa dabarsee si kenna yeroo jedhan abalutu na kenna jedhee dubbachuun barbaanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababa adda addaati. So kanaaf waan namni nutti himu kana iccata isaa eegnee namoonni gargaaramanii jireenyi isaanii akka ristoor godhan ta'u taasisuu irratti hojii hojjennaa jechuu kooti. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Kanaaf akkaataa kanaan kan akkamitti goona barumsa jireenya namaa keessatti hundee qabu saawundi ta'e kana saawundi barumsa isaa fayyina guddaa kenna. Giddugaleessa Kiristoos ta'e kanas seentariin jireenya Kiristiinaa dubbii waaqati. Kanaaf Kiraayist seentar kan ta'e Kiristoos giddugaleessa kan ta'e barumsa akkasii kennuudhaan namoonni gara waldaatti gara feelooshipii kiristaanaatti warri waldaa irraa deeman warri Kiristiinaa dhiisan namoonni fayyina barbaadan akka deebi'an akka dhufan akka feelooshipii kiristaanaa keessa jiraatan goonaa jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kana hojjenna. Kanaaf bara kana akka ani ilaalutti dhugaa dubbachuudhaa fi rakkinni kiristaanaa, rakkinni waldaa, rakkinni walumaa gara jireenya kiristiinaa keenya keessa jiru maal hojjettani dhabiisa dubbii Waaqayyo isa saawundi ta'e isa qajeelloo ta'e dhabuu kanarraa kan dhufe. Saawund tiiching laafii kanaa yookaan immoo isa kana dhabuun keenya waldaa kiristaanaa keessatti feelooshipii keessatti rakkina guddaa uumeera. Fallisaas isuma deebisanii barsiisuudha. Isuma waldaa keessatti akka dhabaa jiraatu gochuudha. Kun yeroo baay'ee maaltu maal barsiisaa, eenyutu kana tajaajila, abalutti Waaqayyoon kana dubbate, waan kanarratti yeroon keenya kan dhumaa jira. Garuu dubbii waaqaa maal jedha? Waaqayyoon maal nutti dubbate? Dubbii isaa keessatti maal nu barsiise jennee Waaqayyo irraa barachuudhaaf haala kana kan akkaataa adda addaatiin goona. Barumsa adda addaa qopheessinee sooshaal miidiyaa keenya irratti poostii goona. Yeroo tokko tokko immoo laayiv istiriimii gallee namoota akka yaan kana hubatan goona. Yeroo tokko tokko kadhannaallee ta'uu danda'a. Barumsa walitti aanaa qopheessuudhaan ta'uu danda'a. Namoota keessummummaadhaan yookaan immoo geestii adda addaa afeeruudhaan sooshaal miidiyaa keenya kanarratti akka waan adda addaa namoonni hubatan keessattuu barumsoota adda addaa namoonni akka hubatan gochuudhaan hojii kana hojjennaa jechuudha. Kanaaf sooshaal akka miidiyaa keenya akka sabskraayibii gootan akka sheerii gootan asumarraa isinitti himuun barbaada. Inni sadaffaan inni gara biraa akkaataa akkamiin kana hojjennaa gaafa jennu waldaa keessatti jechuu kooti. Inni lammataa treeningii proper ta'e yookaan leenjii sirrii ta'e waldaa keessatti warra tajaajilaniif kennuudhaan waldaa keessatti hojii nu hojjenna. Akkamitti kana hojjenna? Waldaan yeroo invite nu gootu waldoota baay'ee wajjin hojii gaajii hojjechaa jirra. Waldaa keenya waldaa keessa jirru dabalee jechuu kooti. Waldoota keessatti treeningii adda addaa kennu warra tajaajilaniif. Warri tajaajilan kuni maal tajaajilu? Akkamitti tajaajilu? Tajaajilli isaanii eessaa dhufaa? Namoonni tajaajila keessa hin jirre immoo tajaajila isaanii waamicha isaanii akkamitti beekuu? Bara kana namoonni waamicha isaanii akkaataatti beekan rakkachaa jiru. Warri beekan immoo akkamitti akka hojiirra oolchan hin beekan. Tokko tokko waamicha isaanii malee bakka waamicha isaanii koolii isaanii malee dhaqanii rakkatu. Namoota rakkisu. Kanaaf akkamitti koolii isaanii beeku namoonni? Bakka koolii isaanii kana maaltu akkaataa isaan itti hubachuu danda'an barsiisu. Macaafni Maatiyuus boqonnaa 23 lakkoofsa 11 maal jedhaa? Fakkeenyaaf namoonni hunda keessan caalan yookaan namni isin hunda keessan caalu tajaajilaa keessan ta'a jedha. Bara kana namoonni tajaajilaa waa hunda caaluu argamne maal taana nama kaanii olitti ol lakkoofnaa jechuudha. Kuni faallaa dubbii waaqaati jechuudha. Kanaaf namoonni tajaajila isaanii akkamitti tajaajilu? Tajaajilaa jechuun maal jechuudha? Fakkeenya warri barsiisan akkamitti barsiisu? Barumsa isaanii akkamitti qopheessu? Akkamitti dilivar godhu?
yaadni isaanii waldaa keessatti akkamitti namoota biratti akka dhagamu dubbii waaqatirraa duwwaa akka dhagamu namarraa otoo hin ta'in foonirraa otoo hin ta'in akkamitti godhu kan jedhu kana namoonni akka tireeningii fudhatan godhu. Macaafni Yaaqoob boqonnaan 3 lakkoofsa 1 maal jedha? Obboleettan koo baay'een keessan barsiisaa ta'uutti hin ariifatina. Maaliif barsiisaa warra barsiisaa ta'an irratti firdii Waaqayyoo akka jiru beektu jedha. Ilaala har'a pulpiitirra ol baanii waa'ee dubbii waaqaa kanaaf sani jedhanii dubbachuun salphaadha. Namni nama dhoowwus hin jiru waan ta'eef jechuu kooti. Garuu baay'ee of eeggannaa guddaa barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu nama nan du'eef nama nan dhiiga koo gadi naqeef dogoggorsuun firdii agamii akka qabu dubbateera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf har'a illee yoo ta'e tajaajilli kun responsibilitiin isaa maali duuba? Namni yeroo baay'ee kanan beeku itti gaafatama guddaa duuba jira saba Waaqayyo. Wanni goonu kuni dubbii guddaa ibidda guddaa yookaan yaada guddaa of keessaa. Kanaaf akkaataa gaariidhaan hojiirra oolchine taanaan galataa fi ulfina waaqaa ta'a. Karaa faallaan deemne taanaan garuu ibiddi isaa salphaan ta'u saba Waaqayyo. Itti gaafatama guddaa qaba. Namni barsiisu akkamitti barsiisa? Namni waldaa bulchu akkamitti bulcha? Namoonni tajaajila adda addaa keessatti qooda fudhatan akkamitti tajaajilu? Isaan gidduutti konfiliiktiin adda addaa yeroo dhumame akkamitti hiiku? Giddu galeessi isaanii maali? Tireeningii adda addaa waldaa keessatti kenninaa jechuudha. Kanaaf ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni yaaduma dubbii waaqatirraa karoora waaqarraa yaada waaqarraa waan hojjennu jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yeroo baay'ee yaala akkasii akkamitti kennama? Waldaan akkamitti jabaatti gaafa jennee yaadnu wannoota akkasii dhabuurrani waldaan allallaaf kan rakkina adda addaa keessa seenu. Namoonni karaa adda addaatiin dhufanii waldaa kan addaan qoodan rakkina waldaa keessatti kan uuman namoonni tajaajilan kun maal tajaajiluu akka danda'an waan hin beekneef. Isaan awweer gochuun, isaan leenjisuun, isaan barumsa leenjii walirraa hin cinne kennuun leenjii jechuun waan biraa miti dubbii waaqaa barsiisuudha. Tajaajila isaanii giddu galeessa godhatanii jechuudha. Inni sadaffaan maal goonaa kan jedhu sooshaal miidiyaa amma summii seexanaatiin guutamee karaa adda addaatiin guutuun isaa summii seexanaatiin guutame jechuu koo miti. Sooshaal miidiyaa kanarratti wanni gaarii hedduutu jira. Waaqayyoon haa eebbifamu. Sooshaal miidiyaan waan gadheefis waan gaariif nuti itti fayyadamu. Garuu namoonni keenya baay'inaan yeroo teenya ilaallu hundi keenya jechuu kooti sooshaal miidiyaa kanarra jira. Garuu sammuu keenyatti waan baay'eetu seena guyyaa guyyaadhaan. Akkamitti waan fayyina hin qabne kan aanheelzii waan ta'e kana bakka bu'aa dubbii waaqatiin gaarummaa waaqatiin bakka buusuu dandeenya. Akkamitti sooshaal miidiyaa kana ridiim gochuu dandeenya. Akkamitti namoonni keenya waan kana asirratti akka dhaggeeffatan gochuu dandeenya. Waldaa keessatti namni sandee yookaan guyyaa gabaabaadha sagantaan kan jiru. Kanaaf guyyoota baay'ee namoota keenya kana soorsii wal beekan kanarraa soorsii sirrii ta'e kanarraa waan gaarii akka dhaggeeffatan, waan gaarii akka hordofan, waan gaariirraa akka jireenyi isaanii hin fagaanne gochuu akkaataan itti dandeenyu barumsa gaarii barsiisuudhaan sooshaal miidiyaa irratti akkuma dura isiniin jedhe poost gochuudhaan sooshaal miidiyaa irra waan jiru kana isa bakka buufna jechuudha. Replace goona. Isa override goonaa jechuudha. Namoonni keenya akka seexanni har'a jireenya kiristaanaa keessatti waan adda addaa kan hojjetu akkaataa kana. Kiristaanota karaarraa dabsuudhaaf, kiristaanota walirratti kaasuudhaaf, kiristaanota jireenya isaanii jal'isuudhaaf wanni seexan hojjechaa jiru tokko jiraate maali? Sooshaal miidiyaa adda addaatiin feelooshipii kiristaanaa dadhabsuu barbaada. Yeroo koovidii zuumirra baheera tajaajilli waldaa achirraa gadi bu'eera ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Karaa adda addaatiin tajaajila achirra jiru gabbu'ee sooshaalii yookaan immoo sooshaal miidiyaa kanarraa gabbu'ee feelooshipiin keenya qaaman ta'utu irra jira. Haga danda'amaa ta'e maaliif qaaman gaafa wal arginu, qaaman gaafa walitti dubbannu, qaaman gaafa wal arginu eebbi waaqayyoo dubbii waaqaa dubbachuu keessatti jechuu kooti. Qaama wal arguu keenya duwwaa miti waaqayyoon kan hojii isaa hojjetu. Hojiin isaa dubbii isaa giddu galeessa godhata garuu qaama wal arguun feelooshipii qabaachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaa irra waan jiru kana hundumayyuu yookaan sooshaal miidiyaa irra isa nyaata dogoggoraa yookaan summii qabu kana nyaata gaariidhaan bakka buusudha hojiin keenya inni tokko. Every day kiristaanonni kan akka dhaggeeffatan. Saba waaqayyoo nama tokkollee jireenyi isaa guyyaa tokko keessatti akka abdii godhatu goonee oolchuun dubbii guddaadha. Tajaajila yookaan ministirii kanaaf dhugaa dubbachuudha. Kana caalaa waaqayyoon akka hojjetu nan abdadha. Nama tokkollee wata isin jechuu barbaada. Maaliif har'a bara kana namoonni dukkanatti ta'ee jira addunyaan kun. Dukkana addunyaa kanaa kan fidaa jiru tokko immoo sooshaal miidiyaa. Seexanni kanatti fayyadamee hojjeta. Kanaaf teenyee kana lakkoofna miti. Kaanee
waa waaqayyo nutti kenne fudhannee gadi gaafa baanu waan sooshaal miidiyaan dukkanatti baatee deemu kana caalaa hojjechuu dandeenya. Maaliif inni seexanni baatee deemu caalaa nu keessa kan jiru nu harkaa kan qabnu dubbii guddaa waan ta'eef saba waaqayyo. Garuu kaanee hojjechuu gaafata waan ta'eef sooshaal miidiyaa jalina isaa rakkina isaa hajjummaan inni qabu dogoggorri inni qabu jalina inni qabu haasa'uudhaan barri keenya dhumuun irra jira. Maal waan gaarii hojjechuu danda'uu qabna. Walitti dabarsuu qabna. Waan baay'ee sheerii goonu amma yeroo arginu sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waan qabiyyee guddaa qabu miti saba waaqayyo. Mee ilaalaa sooshaal miidiyaa keessa kan namaa ilaalame hoo baay'ate piikcharii adda addaati. Piikchariin gaarii ta'uu danda'a. Qabiyyee jireenyaa kan qabu garuu wanni sheerii goonu jira. Namaaf kan ta'u, nuuf kan ta'u, ijoollee keenyaaf kan ta'u, waldaaf kan ta'u, jenereeshinii dhufuuf kan ta'u wanni sheerii goonu jira. Laaluun baay'ee barbaachisaadha. Of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha saba waaqayyo. Kanaaf waan akkasii hojjannaa jechuudha. Egaa walumaa gala ministiriin abdii dhugaatu hojiin nu hojjennu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos komaandimentii isaa ajaja isaa hojiirra oolchuudha. Isa kanaaf dhaabate. Inni lammataa waldaa amma jirtu keessatti hojiin amma kaasaa ture kana karaa adda addaatiin isa kana hojjechuudha. Kan ammoo kan hojjennu si wajji waan ta'eef saba waaqayyo kaatanii akka nu wajjin hojjettan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waamicha isinii gochuun barbaada. Walumaa gala waamicha lama yookaan immoo waan lama isinitti dubbadhee xumuruun barbaada. Tokkoffaa barumsa yeroo baay'eetti fudhannee waaqa kadhannee itti dadhabnee qopheessinu kana akka dhaggeeffattan, akka hin tuffanne, akka irra hin dabarre maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin gaafachuun barbaada. Maaliif jireenya keessanitti bu'a, jireenya keessan sirreessa, jireenya keessan gorsa. Guyyaa tokkotti ta'uu hin danda'u saba waaqayyo. Bara kana koottaa kanatu guyyaa tokkotti isinii ta'a. Inni kun baay'ee hin hojjenne saba waaqayyo dubbii waaqaa waan hin taane. Wanni hojjetu kami? Guyyaa guyyaadhaan dubbii waaqaa isa sirrii ta'e kana dhaga'uun ijoollee keenyaaf, jenereeshinii keenyaaf, maatii keenyaaf, waldaa keenyaaf ta'a. Kanaaf dhaggeeffadhaa isin jechuun barbaada. Dhaggeeffadhaa namaafillee immoo sheerii godhaa. Sooshaal miidiyaa keenya kana sabiskiraayibii godhaa. Asirratti biizinasiin gara biraan jiru saba waaqayyo. Dubbii waaqaa babal'isuu, jaalalaan dubbii gooftaa keenya nama biraan ga'uu duwwaa. Kanatti dabalamaa hojjedhaa. Nuyi hin barsiifna. Isin immoo sheerii gootu hojii waaqayyo wajjin lallabaa jirraa jechuudha. Kanaaf saba waaqayyo kana keessatti qooda fudhadhaa. Kana tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. Nu kadhadhaa. Sheerii godhaa. YouTubeii keenya karaa adda addaatiin akkasiin argitan kan goone kana sabiskiraayib akka gootan. Beeksisa adda addaa isin bira ga'u sabiskiraayibii namatti akka darbu akka gootan. Namoonni waan adda addaa dhageeffataa oolu miti saba waaqayyo. Faarfannaan gaariidha saba waaqayyo. Divooshinaalii gaarii. Bakka faarfannaan har'aaf tajaajila yookaan immoo nu kakaasuu danda'a. Sustainability kan qabu, permanent kan ta'e, jireenya keenya transforming gochuu kan danda'u, barumsa walirraa hin cinne, saawwanni kan ta'e, fayyina guddaa kan qabu, dubbii waaqarraa kan ta'e kana karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf kana sheerii akka gootan, subscribe akka gootan, namoota fillee akka dabarsitan encourage isin gochuun barbaada. Waamicha isinitti immoo isin dhiyeessuun barbaada saba waaqayyo. Kana yeroo goone wangeela lallabnaa jechuudha. Kana yoo goone wangeelli addunyaa bira gahaa jechuudha. Kana yoo goone komaandimentii yookaan ajaja gooftaa keenyaa fiixa baafnaa jechuudha. Kana yoo godhuu baanne hoo waan baay'ee irraa hafnaa jechuudha. Kanaaf akkuma isin jedhe waan lama kanan jedhe maali? Tokko nu kadhadhaa, lammaffaa sheerii godhaa, sabiskiraayibii godhaa. Hoo kana gootan tajaajila kana giddu galeessa godhattanii nu lallabna. Isin immoo kana spread gochuudhaan namatti dabarsuudhaan yaada kana hundumaa nama biraan geessu jechuudha. Kana yeroo goone galataaf ulfina gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ta'a. Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, Waaqni keenya Waaqni tokko hin kabajama, hin ulfeeffama. Addunyaa kana keessatti kabaja guddaa argata. Waaqayyoon otoo nu kabaja kennuufi baallee illee kabajamaa. Garuu ijoolleen isaa akka kabajnu immoo Waaqayyoon hin barbaada. Yaada Waaqayyooti saba Waaqayyo. Kanaaf isinitti haa dhagahamu. Kaka'aa saba Waaqayyo dubbii Waaqaa hojjechuudhaaf. Kanaaf barumsa walitti aanaa asirratti finu hundumayyuu kanaa booda jechuu kooti akka dhaggeeffattan akka namootatti illee daddabarsitan irra deebi'ee isinitti dubbachuun barbaada. Warra asirratti walgahii kanarratti argamtan dubbii kanan kareej warri gootan jireenyi keessan barri keessan haa eebbifamu. Paastarratti Waaqayyoon si haa eebbisu. Waldaa hundumtuu bakka hunda jirtan Waaqayyoon eebbi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Abdiin dhugaa inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kenne jireenya keessan keessatti haa baay'atu eebbifama.